Waaqayyoodha akkas jedhee dubbata. Solomoon nami nugusa ta'e, nami waan hundumaatiin guutuu ta'e, nami qabeenyaa lafarraatiin guutuu ta'e, nami beekamaa ta'e kun akkas jedha. Qabeenyaan koo waan hundumaatiin guutuudha hin jedhu. Qabeenyaa kootiin waan jabaa waan hamaa jalaan oolan jedhu. Waan hin qabadheen waan hamaa dhufurraa oola hin jedhu. Maqaan Waaqayyoo keenyaa inni anaaf isin waaqeffannu. Maqaan Waaqayyoo keenyaa inni anaaf isin jalatti gadi jennee jiru. Maqaan Waaqayyoo kun gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oolaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yoomillee taanaan baroota darban keessa namooti oolanii, namoota ooshan, namooti darbanii, namoota dabarsan, namoota gara Waaqayyootti harka isaanii diriirsan. Isaan kanatu namooti ofii isaaniitiin oolanii namoota Waaqayyoo oolchuu danda'an baroota keenya keessattis har'as. Maqaan Waaqayyoo kun inni baroota darbe keessa gimbii jabaa ta'e, inni bara Solomoon faa keessa gimbii jabaa ta'e, har'as anaaf isinii warra lafa kana gubbaa jirruuf maqaan Waaqayyoo keenyaa kun gimbii jabaadha. Har'as maqaan Waaqayyoo keenyaa kun in oolcha. Har'as maqaan Waaqayyoo keenyaa kun hundumaa gararraa jira. Kanaafitu maqaan Waaqayyoo kun eenyummaa isaa, ulfina isaa, gooftummaa isaa, amala Waaqayyoo keenyaa agarsiisa. Maqaan isaa kun inni maqaan Waaqayyoo kun maqaa namaatti adda. Maqaa biyyi namoota gooftota lafarraa kanaatti adda. Maqaan Waaqayyoo keenyaa gimbii jabaadha. Namni tolaan gara isaatti baqatee oolaa jedha. Har'as Waaqayyo jalatti warri baqatan in oolu. Har'as Waaqayyo jalatti warri gadi jedhan in oolu. Har'as gara isaatti warri gadi deebisanii sammuu isaanii gadi qabanii yaada isaanii gadi qabanii Waaqayyo jalatti gadi jedhan ooluudhaaf jiru. Sagaleen Waaqayyo isa kana dhugaanuuf ba'a. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Si galateeffannaa Waaqayyo abbaa keenya. Maqaan kee gimbii jabaanuuf ta'eera. Maqaan kee anaaf gimbii jabaanaaf ta'eera. Maqaan kee yaa Waaqayyo mana kootiif gimbii jabaa ta'eera. Maqaan kee yaa Waaqayyo dhuguma dhala kootiif gimbii jabaanaaf ta'eera. Si jalatti baqadhee waan baay'een oole. Si jalatti baqadhee yaa Waaqayyo gooftaa manni koo waan baay'ee oole. Maqaan kee yaa Waaqayyo saba keenyaaf gimbii jabaadha. Saba fuula kee dura jiruuf gimbii jabaadha. Maqaan kee biyya keessa jiraannuuf gimbii jabaadha. Waldaa keenyaaf maqaan kee gimbii jabaadha. Biyya keenyaaf maqaan kee gimbii jabaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa namni tolaan gara isaatti baqatee oola jedhamee akka caafamee jiru. Har'a anaaf sabni kee yaa Waaqayyo gara keetti baqannaa. Yaa Waaqayyo gimbii keenya ati. Gimbii keenya ooshaa keenya ati. Of kalchaa keenya ati. Waan hamaa jiru jala baqachuudhaaf. Yaa Waaqayyo gooftaa dheekkamsa dhufu jala darbuudhaaf. Gimbii isa jabaanuuf taate harka kee jalatti of gashinee yaa Waaqayyo gooftaa si jala dhokannaa. Ati gargaaraa keenya waan nu taateef si galateeffannaa. Gimbii jabaa keenya waan nu taateef si galateeffannaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Gooftaa jabaa Waaqayyo isa amanamaa hundumaa dandeessu. Waaqayyo isa hundumaa gararraa jirtu. Waaqayyo isa waan hundumaa qabdu. Waaqayyo isa waan hundumaa dandeessu. Waaqa abboota keenya, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isihaaq, Waaqa Yaaqoob. Arras yaa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus oradoo kana jirruuf Waaqa keenya nuuf ta'u kan jaallatte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana keessas galanni siif haa ta'u. Gaafatu iddoo nu laattee iddoo aarsaa gubbaa dhaabbannee si galateeffanne. Har'as yaa Waaqayyo gooftaa akka kanatti qilleensa kanarra dhaabbannee yaa Waaqayyo akka si galateeffannuuf. Haalati nu mijeessita keessa dhaabbannee akka si galateeffannuuf. Nagaa waan nu laatteef, mana keenya nagaa waan gooteef, maatiin keenya nagaa waan ta'aniif, biyyi kun nagaa waan ta'eef, waldaan keenya sabi keenya nagaa waan ta'eef si galateeffanna. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Si galateeffanna ati Waaqayyo keenya, ati abdii keenya. Ati oolchaa keenya, ati of kalchaa keenya, ati gimbii keenya jabaadha, ati kattaa keenya, masaraa keenya sanu keessa dhokannee itti waan namaarra oolleedha. Har'a duwwaa miti yaa Waaqayyo gooftaa baroota darban siin oollee beenna. Sacaafame duwwaan dubbisnu yaa Waaqayyo jireenyi keenyaan siin oollee beenna. Ana fi kun siin ooleen beeka, sabi kun siin oolee beeka. Kanaaf irras yaa Waaqayyo karaan si duwwaa akka ta'e, jireenyi si duwwaa akka ta'e, dhugaan si duwwaa akka ta'e, ooshaan si duwwaa akka ta'e, of kalchaan si duwwaa akka ta'e saba biyya lafaa irratti hin dubbanna. Waaqayyoon keenya oolchaadhas of kalchaadhas jedhamee akka caafamee jiru. Utuuti nu oolchitu bara keenya irratti si argineerra. Har'as ooshaan keenya siidha. Ati alfaadha isa tureedha. Ati omeegaadha isa dhufuudha. Ati Waaqa bara baraan jiraatudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan si haa galatu. Araara kee nurra jiruuf yaa Waaqayyo tola kee nurra jiruuf, arjummaa kee nurra jiruuf, gooftummaa kee nurra jiruuf, oolchuu kee nurra jiruuf, abbummaa kee nurra jiruuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna. Waaqayyo keenya bara baraan galanni siif haa ta'u.
Waaqayyo keenya bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo keenya kattaa keenya masaraa keenya si galateeffannaa bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo gooftaa amma moo yaa Waaqayyo tu si galateeffannu moo si kadhanna yaa Waaqayyo. Sabi kunis yaa Waaqayyo anis garbittiin kee fuula kee dura yeroo dhaabbadhu. Yaa Waaqayyo gooftaa waan nu si gaddisiifne araara si gaafannaa yaa Waaqayyo gooftaa koo. Cubbuu keenyaaf araara si gaafannaa. Irra daddarbaa keenyaaf araara si gaafannaa. Yakkaa keenyaaf araara si gaafannaa. Waan nu keessatti ilaaltee yaa Waaqayyo gooftaa lubbuun kee nu keessatti ciigga'uuf araara si gaafannaa. Cubbuu keenya hundumaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu qulqulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Cubbuu warra wangeela baannee si yakkineef araara si gaafannaa. Cubbuu yaa Waaqayyo gooftaa abbootii keenyaaf araara si gaafannaa. Waan ati lafa kanarratti ilaalteetti dheekkamaa jirtu kamiifillee araara si gaafannaa yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana araarri kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo araarri kee nuuf haa ta'u. Dubbii keenyaaf araarri kee nuuf haa ta'u. Loogii keenyaaf araarri kee nuuf haa ta'u. Isa nu si yakkineef araarri kee nuuf haa ta'u. Isa nu wal yakkineef araarri kee nuuf haa ta'u. Gama kamiin illee jireenya keenya irratti mana keenya keessatti cubbuu iji kee ilaalu gooftaa. Irmii ati waldaa kiristaanaa keessatti argaa jirtu hundumaaf araara si gaafannaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee lafa keenyaaf haa ta'u. Araarri kee saba keenya yaa Waaqayyo araarri kee waldaa keenya. Araarri kee jaarsolii waldaa keenyaatiif araarri kee geggeessitoota keenyaaf. Araarri kee yaa Waaqayyo amantoota waldaa keenyaatiif. Araarri kee yaa Waaqayyo daa'imoota waldaa keenyaatiif. Ola deemaa baay'ee qabnaa yaa Waaqayyo ijoollee ati nuu laatte gooftaa booddee keenyaan kan dhufaa jiran. Waa'ee isaaniif araara si gaafannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Adaraa yaa Waaqayyo waa'ee cubbuu keenyaaf ettee ijoollee keenyatti hin dheekkamini. Saba keenyatti hin dheekkamin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araara si gaafannaa. Araarri kee galgala kana nuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keetti araaramuun, mana keetti araaramuun, ijoollee keetti araaramuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa bara dhumaarra jirra. Bara dhumaarra jirra yaa Waaqayyo gooftaa. Guyyichi hamaadha. Baricha bitaa jala sagaleen kee yaa Waaqayyo. Akkamittiin akka deddeebitanii si beekkadhaa malee gowwoota hin ta'inaa jedha sagaleen kee yaa Waaqayyo. Bara dhumaarra dhaabbannee yaa Waaqayyo gooftaa akkamittiin deddeebi'uun akka nurra jiraatu. Guyyaa hamaa keessa yeroo adeemnu dhufaati Kiristoositti deemaa yeroo adeemnu barichi hammaataa deema. Guyyichi jabaataa deema yaa Waaqayyo gooftaa. Dheekkamsichi jabaataa deema. Lolichi jabaataa deema. Ilmaan badiisaa sun yaa Waaqayyo gooftaa. Seexanni hamaa sun yaa Waaqayyo yeroo inni itti hojii isaa yaa Waaqayyo jabeeffataa deemuudha. Gara dhufaatii keetiitti deemaa jirra. Gowwoota akka hin taane yaa Waaqayyo sagaleen kee dubbifachuu akka dandeenyu. Dhugaa sagalee keetti jiraachuu akka dandeenyu. Guyyicha bituu akka dandeenyu. Hamminya guyyicha keessa jiru sabi kee hidhee ba'uu akka inni danda'u. Sabi kee guyyicha irratti akka inni dammaqu. Sabi kee yaa Waaqayyo gooftaa dhugaa bukkee akka inni dhaabbatu. Garaan saba keetii akka inni sitti deebi'uuf si kadhanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin adaraa ati nu gargaari. Iddoo kanatti yaa Waaqayyo gooftaa amma sagalee kee dhaga'uudhaaf jirra. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhoowwaa tokko malee yaa Waaqayyo. Sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa dhagaafama filachaasa. Sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa jireenya namatti deebisa. Sagalee keetiin karaarra dabarree dhufne sagaleen kee nooraa ce'umsaa nuuf ta'eera. Sagaleen kee jajjabina keenya. Sagaleen kee yaa Waaqayyo fayyina keenya. Sagalee keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin dhoowwaa tokko malee gidduu saba kanaa deddeebi'uun jaalala kee nuuf haa ta'u. Hafuurri kee qulqulluun dhoowwaa tokko malee gidduu keenya haa deddeebi'u. Waan nu gargaartuuf yaa Waaqayyo waan saba kee oolchituuf. Amma sagalee kee yaa Waaqayyo dhoowwaa tokko malee waan nutti dubbattuuf si haa galatu. Isa hafaa yeroo keenya iddoo kanatti qabaannu hundumaatti hafuurri kee qulqulluun nu haa geggeessu. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jettee. Ameen. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Asumaan paasterii fa'aa wajjiniin sagalee Waaqayyoo dhageenya. Paasterii waldaa keenya paasterii dhufanii sagalee Waaqayyoo nu dhageessisu. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifama. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duraan dursaa nagaan isin gaafadha. Nagaa kootti aansuudhaan akkuma beekamu haala amma addunyaa kana mudateen rakkina guddaa dhiphina guddaa biyya lafaa keessa jirturraa kan ka'e amantooti waldaa kiristaanaa keessatti walitti qabamanii akka isaan waaqessineef sababa danqaa ta'ee fi
saba Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo kenneef sagalee Waaqayyoo kenneefin jajjabeessuudhaaf yeroo kan akkaataa kanatti waliin akka waaqeffannuu fi haalli nu mijate haala nu mijesse Waaqayyoo barabaraan maqaansaa haa ulfaatu. Egaa hin waaqeffannaa Waaqayyoo waaqessuun iddoo hundumaatti haala hundumaa keessatti iddoon murteessu Waaqayyoon waaqessuudhaa fi Waaqayyoo jiru quunnamuudhaa fi iddoon murteessu haalli murteessu. Kanaaf guyyaa irraa walii wajjin waaqeffannaa isaaf ta'uu laannaa sagada isaaf ta'uu laannaa Waaqayyoon munu jajjabeessa girraa kana keessatti sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin hirmaannaa mata duree irra isin hiruu barbaadu Waaqayyoo amanamaadha isa jedhudha. Amanummaan Waaqayyoo isuma sana waan ta'eedhaaf dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo waa'ee amanummaa Waaqayyoo nutti hima waan ta'eedhaaf Waaqayyoo immoo gaafa amanamu saba isaaf amanama Waaqayyoo gidiraa keetti amanama dhiphina keetti amanama Waaqayyoo waan ta'eedhaaf amanummaa Waaqayyoo nutti hima sagalee Waaqayyoo waan ta'eedhaaf yeroo kana sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Waaqayyoo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u mee sagalee Waaqayyoo keessaa hundumti keessan macaafa qulqulluu keessan banadhaa. Faarsaa boqonnaa 46 lakkoofsa 11 qabaa hunda isaa walii wajjin ilaalla. Sababi isaa immoo haala ammaa keessa nu jirru biyya lafaa jirtu kana keessatti nu jajjabeessa waan ta'eedhaaf mee sagalee kana yoo danda'ame hundumti keessan banadhaa. Macaafa faarsaa boqonnaa 46 nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo nuyi kooluu hin gallaa Waaqayyotti nuyi kooluu hin gallee inni humna keenya inni rakkina keessattis gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloonni urgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Bishaanonnis ursanii yoo machaa'an iyyuu tulloonnis raafamuu isaaniitiin yoo roqoman iyyuu Waaqayyo gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyoonni kan Yaaqoob dawoo keenya lagni bishaansaa mandara Waaqayyoo gammachiisu tokko jira. Mandarattiinis iddoo buufata abbaa ishee qulqulluuftuudha. Waaqayyo ishee keessa waan jiruuf hin sochootu. Waaqayyo ganameeffatee ishee hin gargaara. Sabni lafarraa dheekkamanii hin wacu. Mootummaanis hin socho'u. Waaqayyo sagalee isaa hin dhageessisa. Laftis hin baqti. Waaqayyo gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob dawoo keenya. Kottaa Waaqayyo wanta Waaqayyo hojjetu badiisa isa sodaachisaa inni lafarratti fidus ilaalaa. Inni amma andara lafaatti duulli akka dhaabatu hin godha. Hiddaa hin caccabsa. Heeboos hin hurreessa. Inni konkolaataa harkifamu ibiddaan hin guba. Dhiisaa gab jedha. Ani Waaqayyo akkan ta'e beeka. An saba lafarraa gidduutti ol kaafameera. An biyya lafaa keessattis ol kaafameera. Waaqayyo gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenyaa jedha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Egaati iddoo kanatti gaafa ilaallu Waaqayyotti nuyi kooluu hin galla jedha. Waaqayyotti nuyi kooluu galla. Inni humna keenya inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa maal ta'eera beekameera jedha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloonni urfamanii galaana walakkaa yoo buufan iyyuu nu hin sodaannu jedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo akkaataa itti saba isaa oolchu qaba. Eenyuun oolcha Waaqayyo warra kooluutti galan oolcha. Sagalee Waaqayyo gaafa ilaallu dubbii Waaqayyo gaafa ilaallu addunyaa kana irratti waa lamatu ta'a. Tokko waan Waaqayyo godhu waan Waaqayyo hojjetu baroota keessatti. Inni lammaffaan immoo waan seexanni godhu biyya lafaa kan seerratti kan mo'e waan seexanni godhudha. Egaati dhukkuba addunyaa kana mudate gararraaf gajjallaa mootota raase kana keessatti yoo Waaqayyo biraa ta'e Waaqayyo inni saba isaa oolchuu
hin oolcha saba isaa. Warra kaanii wajjin hin fixu yoo dheekkamsa Waaqayyoo ta'e. Inni lammaffaan yoo seexana biraa ta'e immoo Waaqayyo inni saba isaa kooluutti gale. Inni saba isaa gargaaru kuni saba isaa oolchuudhaaf Waaqa danda'aadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf maal gochuu qaba sabii Waaqayyoo isa amanamu Waaqayyoon amanachuu qaba. Gidiraa keessatti muddama kana keessatti Waaqayyoon amanachuu hin amanama Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Sagalee Waaqayyoo amanummaa Waaqayyoo nutti hima. Dubbiin Waaqayyoo amanummaa Waaqayyoo nutti hima. Waaqayyo saba isaaf amanama waan ta'eedhaafis. Kanaaf sabii Waaqayyoo maal gochuu irra jira? Lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloon urgufoonii galaana walakkaa yoo bufooniyyuu nu hin sodaannu jedha. Waan nama sodaachisu, waan nama raasu, waan jireenya namaa jeequ dhibee miti baroota keessatti. Waaqayyo isa amanamaa ta'e, Waaqayyo isa kooluutti galanii nama oolchan kanatu namaaf amanama waan ta'eedhaaf sabii Waaqayyoo waan keessa darbu hundumaa keessatti Waaqayyoon amanachuun baay'isee barbaachisaadha. Egaati kanaafis lafti yoo diddiiramteedha. Wanti ta'u yoo ta'e, wanti raawwatamu yoo raawwatame sagalee Waaqayyoo tulloon urgufamanii galaana walakkaa yoo bufooniyyuu nu hin sodaannu jedha. Waaqayyoon amanachuu, Waaqayyoo irratti of gatu. Isa kana nu hubata sagalee Waaqayyoo. Egaati Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira jedha. Waaqayyo haa eebbifamu. Sabi Waaqayyoo yeroo hundumaa Waaqayyo akka isaa wajjin jiru beekuun baay'isee barbaachisaadha. Rakkina kana keessatti, qorumsa kana keessatti sabi Waaqayyoo akka isaa wajjin ta'u nu wajjin jira jedha. Waaqayyoonni kan Yaaqoobuu da'oo keenya jedha. Adda baasee kaa Waaqayyoonni kan Yaaqoob eeguudhaan Waaqayyo Waaqa keenya. Ani Waaqa Abrahaam, ani Waaqa Isihaaq, ani Waaqa Yaaqoob jedhee dubbate Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo kan Yaaqoobtu nu wajjini. Namootiin addunyaa kanarraa waan baay'ee waaqessuu danda'u, waan baay'ee Waaqa godhachuu danda'u. Raafamuu keessatti, tulloonni raafamuu keessatti, lafi socho'uu keessatti kan nu wajjin jiru eenyudha? Waaqayyo Waaqa Yaaqoob. Haleluuyaa! Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan nu sodaachisu jira, kan biyya lafaa raasu jira. Garuu Waaqni Yaaqoob nu wajjin jira waan ta'eedhaaf hin sodaannu jedha. Sabi Waaqayyoo waan nama sodaachisu keessatti, waan nama raasu keessatti Waaqayyoon amanatee, Waaqayyoon abdatee, Waaqayyoon itti hirkatee hin sodaadhu jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame. Waaqni itti hirkanne Waaqa itti hirkatanii sodaatan miti waan ta'eedhaaf. Kanaaf keessumaatii lakkoofsi 6 yoo fudhattanii ilaaltanii sabni lafarraa dheekkamanii hin wacu jedha. Mootonnis hin socho'u jedhu. Waaqayyo sagalee isaa hin dhageessisa. Laftis hin baqti jedha. Idaa Waaqayyo gaafa sagalee isaa dhageessisu lafatu baqa. Idaa Waaqayyo gaafa sagalee isaa dhageessisu moototi hin wacu. Moototi hin socho'u. Idaa akkas godha Waaqayyo sagalee isaa gaafa dhageessisu. Waaqayyo gooftaan maccaa inni sagalee isaa dhageessisee lafa sochoosu garuu immoo lakkoofsa 7 gaafa laaltanii inni nu wajjin jira jedha. Waaqayyo haa eebbifamu. Yaa saba Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo saba isaa wajjin jira. Oddoo kanatti amma lakkoofsa 7 akkas jedha. Waaqayyo kan Yaaqoob da'oo keenya jedha. Da'oo beektu waan itti nama gargaaru. Yoo kufuu fedhan, yoo dadhaban waa da'oo godhatanii itti hirkatanii oolu. Wanti tokko aduu yoo nama gube, bokkaa yoo namatti roobe waa da'oo godhatanii ittiin oolu. Da'oo ta'uun Waaqayyo immoo amansiisaadha. Waaqayyo yeroo akkasitti da'oo nuuf ta'a. Waaqni Yaaqoob da'oo keenya jedha. Eeyyarras Waaqayyo da'oo keenya. Guyyaan dukkanaa dhufeera. Moototi raafamaniiru. Rakkinni inni irraa isa borii caaluu danda'a. Waan tokko isinitti hima misraachoo Waaqni Yaaqoob da'oo keenya. Eeyyee. Kanaafi kottaa lakkoofsa 8 kottaa wanta Waaqayyo hojjetu badiisa sochoosaa inni lafatti fidus ilaalaa jedha. Ilaalaa jedha. Inni amma handara lafaatti duula akka dhaabatu hin godhaa. Hiddaan caccabsaa eeboos nurreessa jedha.
eebama sanamatti darbatan miti waansa. Hiddaa masettiin nama rukutan miti waansa. Kan akka hiddaa nama balleessu, kan akka eeboo nama waraanu waan baay'een jiraachuu danda'a addunyaa kanarra. Waaqayyo hiddaa sin caccabsaa, eeboo sin hurreessa jedha sagalee Waaqayyo. Edaa waan hundumtu harka Waaqa keenyaa keessa jira. Edaa kan waan hundumaa to'atu, waan ta'u kan to'atu, kaleessas yoo ta'e, arras yoo ta'e, boris yoo ta'e, bara baraan waan hundumaa to'achuu kan danda'u Waaqayyo Waaqa koof, Waaqa keessan, yaa saba Waaqayyo, Waaqa kana amanan. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo kun kan amanamuudha. Waaqayyo kun kan abdatamuudha. Furmaata Waaqayyo kun. Kanaaf inni konkolaataa harkifamu ibiddaan hin gubne. Sagalee Waaqayyo waa'ee aangoo Waaqayyo, waa'ee humna Waaqayyo namatti hima. Lakkoofsa 10 baay'ee sagalee nama jajjabeessuudha. Isaa gab jedhaa ani Waaqayyo kan ta'e beekaa. Bubbee kee, qilleensa kee, raafama kee, waan abdii nama kutachiisu waan baay'eetu jira. Biyyi lafaan socho'e. Yaa saba koo, isaa gab jedhaa ani Waaqayyo Waaqa keessanii, an akka Waaqa ta'e beekaa. Anaan amanadha, anaan abdadha jedheetiti sagaleen Waaqayyo nutti hima. An saba lafarraa gidduutti ol kaafameera. An biyya lafaa keessattis ol kaafameera. An abbaa aangooti, an abbaa humnaati. Ulfinni koo guddaadha, aangoon koo guddaadha. Waan hundumaa to'achuu nan danda'a. Maal godha? Gab jedhaa. Waaqayyo haa eebbifamu. Tasgabbaa. Hin raafaminaa. Ani Waaqayyo akkan ta'e beekaa. Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqa danda'a akkan ta'e, akka sagalee koo akkan ta'e, akka dubbii koo akkan ta'e, akka aangoo koo akkan ta'e, yaa saba koo beekaa. Natti hirkadhaa, naa amanadhaa jechuu isaati Waaqayyo. Isaa gab jedhaa. Waan dhageenyu, waan ilaallu, waan gab nama hin jechisiifnedha. Dubbii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo garuu akkas jedha. Yaa saba koo naa amanadhu, yaa saba koo naa abdadhu gabche. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Ammas akkas jedha. Oddooma boqonnaa gabaabaa lakkoofsa 11 boqonnaa keessatti si'a 3 Waaqayyoon wajjin jira jedha. Lakkoofsa 11 Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyoon kan Yaaqoob maal keenya da'oo keenya jedha. Waaqayyo Waaqa keenya ta'uun isaa guyyaa akkasiif. Waaqayyo gargaaraa ta'uun isaa guyyaa akkasiif. Waaqayyo ooshaa keenya jechuun isaa guyyaa akkasiif. Waaqayyo jireenya keenyaaf, mana keenyaaf, ijoollee keenyaaf wabiidha. Ani isaa amanadheera jechuun guyyaa akkasiif Waaqayyo. Guyyaa akkasiif, guyyaa girraa akkasiif. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyo immoo nu wajjin jira, nan hundumaa to'ata. Waan hundumtu harka isaa keessa jira. Furmaata waan hundumaati Waaqayyo kuni. Jedhee sabii Waaqayyoo Waaqayyoon amanachuun nurra barbaachisa yeroo akkasii keessa. Waaqayyoon kan Yaaqoob maal keenya da'oo keenya. Waaqa Yaaqoobiin si'a 3ffaa dubbatu iddoo kanatti. Lafti yoo jijjiiramte, galaanni yoo horsan, tulloonni yoo caccaban iyyuu, galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu, nuyi sabni Waaqayyoo, nuyi warri Waaqayyoon abdatan, nuyi warri Waaqayyoo dhiiga isaa ilma Yesuus Kiristoosin nu bite, warri bitan, warri furan, warri biyya lafaa keessaa gatii guddaan nutti ba'e, nuyi maal hin taane hin sodaannu. In sodaannu gaafa jennu of hin eeggannu, procedure warri hakimii kennan hin eenyu jechuu keenya miti. Inni iddoo isaatti eegame. Garuu yaa obboloota koo, nuyi sabii Waaqayyoo, Waaqayyootti hirkannee, Waaqayyootti amanannee, Waaqayyoon abdannee keessa baana. Waaqayyo nu baasa waan ta'eedhaaf. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isaayyaas boqonnaa 43 irraa waan tokko dubbata. Sagalee Waaqayyoo kun dinqiidha. Waaqayyo baroota keessatti waan ta'u beekaa miti dubbii isaa nuuf kenne. Dubbii isaa saba isaaf kenne Waaqayyo. Tarii warra kaan galuu fi dhiisuu danda'a.
Isaayyaas boqonnaa 43 sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu akkas jedha. Meenan dubbisa. Lakkoofsa 2 kaasee lakkoofsa 1 kaasee amma garuu Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolche ani si fureera hin sodaatin. Eenyutu? Yaaqoobin jedha. Yaaqoob Israa'el saba Waaqayyo foote saba Waaqayyo isaa irra kaate Waaqayyo saba isaa kan godhatee fi isaan immoo Waaqa kan godhatan. Ani si fureera hin sodaatin jedha. Ati kan kooti jedhee maaliin si waame? Maqaa keenya si waame. Galmeen maqaa keenya bukkee jira. Ameen ameen. Waa'een jireenya keenya bukkee jira. Waa'een ijoollee keenya bukkee jira. Waa'een bara keenya bukkee jira. Waa'een deemsa keenya bukkee jira. Galmeen jireenya keetina bukkee jira. Siin fo'adhe ati kan kooti jedhee maqaa keenya si waame. Waaqayyo haa eebbifamu. Galmeen jireenya keenya Waaqayyo harka jira. Waaqayyo guyyaa akkasiif. Amanachuun Waaqayyo guyyaa akkasiif. Waaqessuun Waaqayyo guyyaa akkasiif. Waan baay'een biyya lafaa keessa nama geggeessee yeroo haalli mijatu nama geggeessee nama biraaf Waaqayyo garuu bara baraan nama wajjin ta'a. Kan akka Waaqayyo amanamu hin jiru amma. Ansi fureedhaan sodaatin ati kan kooti jedhee maaliin si waame? Maqaa keenya si waame. Ati kan kooti. Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqa jabaa kan saataanetu jire. Waaqa jabaa aangoo biyya lafaa humna biyya lafaa dhukkuba jiru aangoo seexanaa moo'ee saba isaa jiraachisuu danda'u, saba isaa nyaachisuu danda'u, saba isaa obaasuu danda'u, saba isaa dukkana kee dabarsuu danda'u Waaqa akkasii qabna. Waaqayyo haa eebbifamu. Sin furee hin sodaatin ati kan kooti. Saba koo jedhe Waaqayyo Fariyooniin saba koo gannaa dhiisee. Eyyee. Yeroo Waaqayyoon waaqessinu, yeroo Waaqayyoon amanannu, maqaa Waaqayyoo yeroo dhoofnu nu saba salphaa miti. Yemmuu ati bishaan keessa ceetu bishaan si fudhatee hin badu jedha Waaqayyo. Sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyooti kan isaa warra ta'een. Eyyee. Yemmuuti ibidda keessaa deemtu abiddi sin gubuudha. Arrabni ibiddaas sin qabatuudha. Bishaan dhaan bishaan nama baay'ee fixee bishaan saba baay'ee fixee gaafa saba Waaqayyo bira ga'u hin fixu. Waaqayyo saba isaa waan ta'eef hin fudhatamtuudha. Abiddi nama gubuun isa abidda keessa linnaan sabi Waaqayyo garuu abidda keessa gaafa dabartu sin gubuudha. Abidduma sababoo sitti fakkaata hi'inkoo. Bishaan sabubbisi sitti fakkaata hi'inkoo. Biyya lafaa keessatti waan ta'u kan akka bishaanii kan akka lolaa nama fuudhee sokku. Eyyee. Abidda jireenya akka abiddaa ta'e haala akka abiddaa ta'e sagalee Waaqayyo akkas jedha. Gaaf tokko urjoonni harca'u gaaf tokko biiftuun ija ishee dhowwatti biyyi lafaan kun hin amaraa toorri seera hundumtuu gadhiisa. Gaafa sanaa Waaqayyo saba isaaf akka da'oo ta'u sagalee Waaqayyo dubbata. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ani Waaqayyo gooftaa keessa qulqulluu kan Israa'el ani fayyisaa keeti'ee. Haleluuyaa. Ani fayyisaa kee Waaqayyo Waaqa amanattu kan Israa'el isa qulqulluu ani Waaqayyo Waaqa keeti. Waaqa kee fayyisaa kee gargaaraa kee kan keeti'an. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Eyyee. Kanaaf lakkoofsa 4 yoo fudhattan ati ana duratti kana jabeessa ulfina qabeessa waan taateef waan an si jaalladhuuf qooda lubbuu keetii warra kaan dabarsee kenneedha. Haleluuyaa. Ati hin fu'atamte. Lakkoofsa 1 an si fo'adheera si tolcheera jedha. Akka tasaa miti. Itti yaadee Waaqayyo beekee Waaqayyo karoorsee beekumsa Waaqayyoon karoora Waaqayyoon saba Waaqayyoo taane. Eyyee. Kanaaf sabi Waaqayyoo beekamaadha. Gaafa sabni Israa'el gara biyya abdiitti dhaqan warri Yaarikoo Waaqayyo wanta inni godhe
bishaan girgiddaa godhee isaan ceesise, mannaa waaqarraa isaan nyaachise, loltuu Waaqayyo ergamootaan isaaniif lole, waa'ee isaaniif dhaabate dhaga'anii warri Iyaarikoo raafaman jedha sagalee Waaqayyo. Iyaarikoo jabduun, Iyaarikoo masaraan ishee cimaa ta'e, Iyaarikoo loltuu jajjabaa qabdu, saba Waaqayyo warra barahaa keessa waggaa 40 deeme sodaatanii, warra xiyyallee hin qabne, warra meeshaallee hin qabne sodaatanii raafaman. Iyaarikoo keessa ol lixuun gadi ba'uun hin danda'amu jedha. Maaliif? Sababi isaa saba Waaqayyootti dhaqaa jira. Waaqayyo saba isaa wajjin jira waan ta'eedhaaf. Akkasitti lola Waaqayyo saba isaaf. Kanaaf lakkoofsi 3 akkas jedha. Ani Waaqayyo gooftaa kee. Ameen, ameen, ameen. Isa qulqulluu kan Israa'el an fayyisaa keetii jedha. Dubbii masaanuu kenne Waaqayyo. Sagalee masaanuu kenne Waaqayyo. Kanuma dhuma dubbiiti. Kana darbee waan jiru yaa saba Waaqayyo. Ani fayyisaa keetii jedha Waaqayyo. Haalleluuyaa. Maal barbaadu kana caalaa? Akka bara saba Israa'el oolaa qallee balbala keenyatti dhiiga dibannuure akkas jedhe Waaqayyo. Ani Waaqayyo fayyisaa keessanii. Waaqayyo haa eebbifamu. Isa qulqulluu kan Israa'el fayyisaa keetii. Eeyye. Akka jedha lakkoofsi 5. Ansi wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Ansi wajjin wanta hin jiruuf hin sodaatin. Jedha sagalee Waaqayyo. Sanyii kee orbaa biiftuutii gara biyya walitti siif nan qaba jedha. Hin sodaatin. Ansi wajjin wanta hin jiruuf. Nu wajjin jiraachuu Waaqayyo maaliin mirkanaa? Waaqayyoon amanachuu, Waaqayyoon waaqessuu keenyaan mirkanaa. Waaqayyoon abdachuu keenyaan Waaqayyo nu wajjin jiraachuu isaa mirkanaa. Kanaaf Waaqayyo itti gaafatamaa saba isaatiitti. Maal godharee sabi Waaqayyo? Waaqayyoon amanachuu. Eeyye. Waaqayyoon abdachuu. Sagalee Waaqayyo isa kana nutti himu. Ati na duratti maal gati jabeessa? Ulfina qabeessa waan taateef wantan si jaalladhuuf qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee kennaa jedha. Ati na duratti yaa saba koo gati jabeessa. Ameen, ameen. Fuula Waaqayyo duratti sabi Waaqayyoo gati jabeessa, ulfina qabeessa, waan si jaalladhu fedha. Waaqayyo haa eebbifamu. Qualification nuyi fuula Waaqayyo irratti Waaqayyo eegumsaansaa, nu wajjin jiraachuunsaa, nu ceesisuunsaa, abdii keenya ta'uunsaa, gidiraa bukkeetti nu bukkee dhaabachuunsaa, amanummaansaa, qualificationin keenya Waaqayyotu nu jaallate. Waaqayyoon jaallatamte yaa saba Waaqayyo. Sababa Waaqayyo si jaallateef Waaqayyo ooshaa keenya. Waaqayyo nu wajjin jira. Waanan si jaalladhuuf qooda kee warra kaan dabarsee kennaa jedha. Waaqayyo haa eebbifamu. Egaati Waaqayyoon amanannee warra kaan ooshina nuyi. Waaqayyoon amanannee warra kaan dabarsina nuyi. Waaqayyoon amanannee warra kaan ceesifna nuyi. Waaqayyoon amanannee saba Waaqaan jajjabeessina nuyi. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo guyyaa akkasii Waaqa keenya ta'uunsaa, Waaqayyo guyyaa akkasiif amanamaa ta'uunsaa waan ta'eedhaaf sagalee Waaqayyo mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 17 amma 19tti gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis abbaa mul'ataan waan tokko jedhe isa ittiin dubbisee booda kadhannaa walii wajjin kadhanna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17 amma 19tti waa argeeti Yohaannis kan inni raafame waa argeenna'e waa argeetiti ulfina tokko argee surraa tokko argee aangoo tokko argee akka nama du'een ta'eedha. Yesuusuma isa harka namaatti qabame, Yesuusuma isa harka cubbamootaatti garafame, Yesuusuma isa fannifamee du'ee awwaalametu Waaqa addaa ta'ee Yohaannisitti mul'ate. Sagalee Waaqayyoo gaafa laalu lakkoofsa 2 kaaseen dubbisa. An sagalee nan dhaga'e isaanatti dubbatu ilaaluudhaaf gara yemmuun galagalee baattuu ibsaa warqee hojjetame 7 arge jedha. Lakkoofsa gara garaatti ofirratti ilaaltan yeroo arge Yohaannis nama tamee akka inni ture. Bifi isaa akka jedha baattuun ibsaa isa gidduutti ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa
miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqee qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataa isaa akka rifeensa hidhama yookiis akka cabbiin calaqqisa. Iji isaas akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaas akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessaa baqfamee ifuuti. Sagaleen isaa akka sagalee ursaa bishaan baay'eeti jedha. Amma Yohaannis yeroo itti arge yerootti Yesuus Kiristoos nama ta'ee beela'ee dheebotee harka namaatti waan baay'ee ta'e miti. Ulfina guutuu, aangoo guutuu, waaqummaa guutuu ituunni ta'ee jiru arge. Eeyyee. Harka isaa mirgaa keessa urjoota torba qabaayedha. Afaan isaa keessaa billaa qallamarra gara lamaan qalamee ba'a. Fuulli isaa akka biiftuu ifeedha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Aangoo isaa, humna isaa, dandeettii isaa guutummaatti waaqummaa isaa mirkaneessu kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa eebbifamu. Yemmuun isaa arge akka nama du'ee miilla isaa jalatti kufeedha. Si'a tokko qabanii garafanii tuffatanii mucaa ilma isaa muka sooftuutti hin jedhaniiru. Amma garuu ulfina guutuu, waaqummaa guutuu, aangoo guutuudhaan ija isaa keessa namni amma arguu hin dandeenyetti waan afaan isaa keessaa ba'u billaa qalamarra kan caalu ta'ee Yesuus Kiristoos gooftummaa isaan aangoo isaan gaafa argu akka nama du'een ta'e miilla isaa jalatti kufeedha. Haalleluuyaa! Akka nama kufee ta'e. Akka jira sagalee Waaqayyoo. Inni immoo harka isaa mirgaa anarra kaa'ee hin sodaatin. Ameen ameen. Inni duraa, inni booddee sana, inni jiraatus takkallee du'een ture. Amma garuu kunoo amma bara baraatti jiraachuutti hin jira. Barri koo dhuma hin qabu. Gooftummaan koo dhuma hin qabu. Aangoon koo dhuma hin qabu. Hin sodaatin. Jedheeti du'a irrattis balbala warra du'anii irrattis banuu irrattis aangooftummaa qaba. Dhagaa yaa saba Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aaf balbala du'aa irratti aangoodhaaf aboo qaba. Gooftaa akkasiiti. Dhagaa yaa saba Waaqayyoo. Dhagaa gooftaanii waaqessinu inni isaaf sagannu du'a irrattis balbala du'aa irrattis aangoon qaba. Inni jiraatus ana takkaallee du'een ture amma garuu bara amma bara jiraachuudhaaf jira. Du'a irrattis balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis anatu gooftummaa qaba. Haalleluuyaa. Anatu aangoo qaba. Gooftummaan irratti qaba. Jedheetitti gooftaa Yesuus sagalee amansiisaa kana dubbata. Yohaannis wanta arge, Yohaannis wanta ija isaa mirkaneeffate. Akka jedhagaa ammas amma ta'uu jiru wanta kana booddee ta'uuf jiru isa agarte caafi barreessi. Kaa'i barreessiiti. Aangoo koo humna koo isa agarte kana barreessi kaa'i. Kanaaf Yohaannis nu barreesse irratti jiraachaa jira maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Egaati dabboloota koo Waaqayyo akka nu wajjin jiru, Waaqayyo akka nu gargaaru, Waaqayyo da'oo keenya lafi yoo sochooti tulloonni kunis urgufamanii yoo ta'an tulloonni urgufamaa jiru amma. Eeyyee sabi Waaqayyoo garuu Waaqayyoon amanatee oola. Waaqayyoon abdata hin sodaatinaadha Waaqayyo. Hin sodaatinaanii wanta nu sodaachisu akka jiru beektonni macaafaa hin sodaatinaa 356 jira jedhu. Guyyaa guyyaatti wanti nama sodaatu sababa jiruu fi Waaqayyo guyyaa guyyaatti akka hin sodaanne saba isaatti dubbatu. Kanaaf Waaqayyo keenya amanannee Waaqayyoon abdannee biyya lafaaf kadhannee kadhannaa keenya caala Waaqooti siquu caala jabeessine Waaqayyoon amanannee jiraannaa. Waaqayyo inni kan Yaaqoob inni da'oo keenya inni gaachana keenya waan ta'eedhaaf inni waan hundumaa keessa nu dabarsaa ofii keenyaafis dabarree warra kaan dabarsuu dandeenya. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame ta'u. Waaqayyoon kadhanna. Sagalee kanarra dhaabanne. Waaqayyoon kadhanna. Fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Waaqayyo isa danda'a ta'e isa aboodhaaf aangoo guutuun isaaf kenname. Waaqarratti lafarrattis waan hundumaa to'achuu isa danda'u Waaqayyoon kadhanna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isihaaq, Waaqa Yaaqoob, ani Waaqayyo keessan kan jette. Barri hundumtuu siin kan to'atamu, aangoon hundumtuu kan siin to'atamu. Bara hundumaa geeddartee ati garuu ulfina waaqummaa keetii eddee kan jiraattu yaa Waaqayyo si galateeffanna.
bara dhumaatti akkasitti nu mul'attee yaa Waaqayyo Waaqa keenya ta'uudhaaf waan jaallatteef si galateeffannaa bara baraan maqaan kee kan ulfaate haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagaleen kee jalqabaan dhumaatti waan ta'u nutti hima saba keetti hima yaa Waaqayyo nu isa kana beekna waan kana caalus ganaa ta'uu danda'a yaa Waaqayyo gooftaa garuu waan tokko abdanna waan tokko amananna ati in amanamta waan ta'eef yaa Waaqayyo gooftaa sabi kee si amanata sabi kee si abdata yaa Waaqayyo sabi kee beela'ee yaa Waaqayyo beellitti dhufee sababa midhaan baay'ee qotee bakkeetii qabu hin quufne sabi kee yaa Waaqayyo midhaan baay'ee bakkeetii qotee qabaatee sababa akkasiif yaa gooftaa beelan oolle yaa gooftaa situ jiraachisa saba kee situ quubsa yaa Waaqayyo situ geggeessa saba kee wajjin situ ta'a yaa Waaqayyo yeroo kana si galateeffanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Waaqayyo dubbiin kee hin jedha naamanadhaa jira dubbiin kee sababa isaatiin amanamta waan ta'eef saba keef amanamaa waan taateef yaa Waaqayyo naamanadhaa jetta si amananna haalli biyya lafaa yaa Waaqayyo sochiin yaa Waaqayyo raafamuun dhukkubi deegi yaa Waaqayyo wanti wal nama wallaalchisu waan baay'een gara dhuma biyya lafaatti hin ta'a yaa Waaqayyo sana hundumaa keessatti sabi keessatti hirkatee jiraata yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana harki kee kan wajjin ta'u gargaarsi kee kan wajjin ta'u saba kee akka eeddu yaa Waaqayyo saba kee akka tissitu yaa Waaqayyo saba keef dawoo akka taatu yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna cubbuu ilmaan namaaf irra daddarbaa ilmaan namaaf dubbii kee dagachuudhaan sagalee kee dagachuudhaan abboommii kee cabsuudhaan sirraa galagaluudhaan biyyi lafaa wanta xixiqqaatu wanta hin jaallanne hojjechuudhaan hin dhufe yoo ta'e yaa Waaqayyo araarri kee nuuf haa ta'u yaa gooftaa araarri kee nuuf haa baay'atu yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin ilmaan namaa akka baalaa harcaa jiru yaa Waaqayyo namni amma nama awwaaluu dadhabutti mootota nama awwaaluu dadhabanitti yaa Waaqayyo ga'eera yaa Waaqayyo gidiraa kanaaf furmaati si duwwaadha falli si duwwaadha hiikkoon si duwwaadha moototi dadhabaniiru jajjabooti dadhabaniiru beektotaaf diigutaniiru yaa Waaqayyo ati gargaaraa ta'uun kee garuu beekameera yaa Waaqayyo haala kana tasgabbeessi nagaa nuu kenni yaa Waaqayyo fala isaati fidi hiikkoo isaati fidi yaa Waaqayyo furmaata isaati fidi yaa Waaqayyo saba kee lafanni jirutti gargaari mana saba keetii lafanni jirutti gargaari kan saba kee ta'an yaa Waaqayyo kan qabeenyaa isaanii ta'e kan san ijoollee isaanii yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee wajjin ta'e harki kee golboobee yaa Waaqayyo saba kee akka eeddu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna saba kee wajjin ta'e nu jajjabeessi waan hundumaaf si haa galatu sagalee kee dubbii keef si haa galatu waaqeffannaa keenya hafe hundumaa irratti ulfaadhu bara baraan maqaan kee haa eebbifamu sattiin nu jaallatteef sattiin biyya lafaa jaallatte maqaa fayyisaa keenyaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu waaqayyo isinitti haa araaramu waaqayyo isin wajjin haa ta'u maqaa abbaatiif kan ilmaa kana fuula qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa.
Godhachaa